guurame miliyoona 16,200 wayi isinin jechaa jira dandeettanii statementii baataana sobsiisa dadhabdanii jalaa mimiliquun hin ta'u kalee malee engadda bakka ciisu pentene maali malee beekan qabdu eepooti go'an ture kiristaanota arrabsu miti sun akhlaaqni islaama nama arrabsuudha akhlaaqni islaama dubartii jijjiiranii zayitiin gubachuudha akkatti uummanni dhufee akkanatti naa jiru feetanii statementii baasa na sobsiisa allaqe deqqe indeesina dubbii jala okay kana beekan shari'aan zaahira na bira amma xumurte xumure okay sheekota hedduu tasirra jira sheekota ilaallataayyuu ati walitti gadi yaana maalidha maadhatte sheekotatti dhaqattee dubbii gashita isa qofarratti sagalee ki guutuu si jala taa'in si dhaggeeffataa ture jalqabaan garee shaadaan sheekota isarra loluu dhuftamoo hin sobeeyaneshi animo waa'een sobdee fi waa'ee dhugaa dubbattee irra hin jiran waan umtati kaaste kunuu sooshaal miidiyaa irra salaamu alaykum abukaatoon barbaaduan abukaato dhaabbataa hin jiran adeemsa kee sirreeffadhu ati waan maal taatee fi fakkeenyaaf sheekonni boleessoon arrabsi rabbi jedhi tin arrabsin ani waan si arrabsen qabu sheekonni arrabsamuu hin qaban balage bilginnaan እንደዚህ አይመችኝም ሌባ እንደዚህ አይመችኝም ኤቪደንስ ይፍዱ ዳማ ከበርባዳሙ ብሪ ሚሊዮን 16 ጉረሜሞ ሚሊዮን አፉሪ ሸኒ አብዲን ጀዱ ጉረም ነምኒ ሼክ አራብሰን ጅሩ ሼኮተ ወንዲ ፊዳ ጀሬፊ ኢሳንቱ ሰገንታ ቀብ ኢሳንቱ መጠንስ ኢሳን ላለም መጠንስ ኢሳን ላላኒ ከነን ከኑ የነፍ ከነ ማለ እቺ ነቀቢ አዝነቀቢ ወሽሩ ምናምን አትፈልግ መኔጋ ዳው ወረቲ ወሎላን ጅሩ ነምኒ ሼክ አራብሰን ጅሩ እን አራብሰን ግዲኑ አራብሰን አማ ዱቢ በለሱ ይባር አዝኒ ሼኮተ ተከለ ዱቢ በለሱ እኔ ያቃሎ ኦቦሌ ተኪያ ኡስታዝ አህመድ ዳገይ አገፈት ሲቲማን ነዳገይ አዝሊን ሶባ ዮየቴ ፊ ረጋን ኩኖቲል ከነራ ደቴ ገረቲ ባቱ ፕሊዝ ዲስ ባሲኒ ረጋ ወይፍ ሲንጀር ኡስታዝ አህመድ ጅርታ ምንም ምታመጣ ነገር የለም ኩኖት ወይፍ ሲንጀር ባሲኒ ረጋ ብሪ ወራ ባዳ ኩኖት ደም አትሊን ሼኮታ አረብሴ ይደም ኩኖት ከነ ኤቪደንስ ነው ሀቢቢ namni hundi dubbatee fakkaata dhugaa dubbatte yoo jaannata seene yoo azaaba seene seena mana ilma namaa sodaadheetiin asitti ilash gaabbatu asli habibii kana dhaggeeffadhu mala taraa takka kadhuma an dhugaa dubbachuudhaafi waan amma adeemsa amma ustaaz Ahmad barbaade jalqaba wal sirreessine dhimmi kun dhimma sheekata waliin qabatu jennee bira dabarree barsilaa jalqaba irratti dhimma nama dhuunfaa dhimma sheekaa dhimma garee shaadaa waliin qabatu jennee yaada san sirreessinee dabarree jirra wilwil yeree miliisuu fi bardubbii ustaaz Ahmad deebisaan ustaaz Ahmadin na tubachiisa rakkoon tokko illee jiru laal ustaaz Ahmad yaanni gabaabaa dhobboleessa kee laal amma warni reefam odeeffannoo reefanis ni kennu barbaadeen harkaa dhaabdani asli waraqaan sibira geessuun qaamaan sibira dhufe moo PDF dhaan sitti ergame waraqaan silkii keessatti PDF dhaan si ergame moo qaamaan sitti fidane qaamaan nani waraqama kana fidu Itoophiyaa kee Kaayiroo dhufa gaafiidha beekaa jechuu barbaade PDF printii qaban eeywa laa wanti jechuu barbaade maal beektaa anam astaa'ee boru ganama sa'a lamatti manaajera baankii kiyyarraa fayyadamu yoo hin bilbile statementii kiyya waggaa tokko kaji'a 6 kaji'a 3 kaji'a tokko naaf ergi yoo jedheeni achumaan kompiitaruma keessaa printi godheetiin gara wannaa kiyyaa gara telegiraamii kiyyaa WhatsApp kiyyaatti na erguun danda'a haqiiqaa yoo himne yoo wal sobuuf malee osoo dhaqin manaajerri ishee dambanyaa kiyyaa yeroo dheeraa wal beeknan amana waan ta'eef osoo dhaqin statementii baankii kiyyaa kaji'a 3 kaji'a tokko ka waggaa tokko naaf ergi yoon jedhe ka waggaa tokko waraqaa 12 kaji'a 6 kaji'a waraqaa tokko irratti baaka ji'a tokko sigalee erguun hin danda'ama boru ganama abdii raggaasaa mana ciisee bilbilee waraqaa ergee yoo nutti illee ergine ustaaz Sheriyaat Gammadaatti ergee dubbiin kun gabaabachuu hin danda'a jiran wanni kun asli illee ifaan akka jechaa jiru yoo balleessa dhiifama gaafadhaa kalee kiyyallee yoo gurgure waan kan hin sirreessee ga'edha kam gurgura kana jedhee bara namni sheekota narrabsine anamma sila aslin talaata kiyya haka yoo sini hime sila aslin talaata kiyyalleedha
sila wajjin lakkan haasawillee barbaadu humna qabu malee sila irra gatache bee garuu humna qabu waan ta'eef garuu adeemsi qajeelaadha. Ifni ana sibba reefu jaalladhe wallahi billahi adeemsi asliidhaa sirriidha. Dhugaan asaaboo yoo dogongoran balleesse dhifama gaafadha yookaan ammoo dhugaan jiru asaaboo jechuun akkamitti kun jilleen isaa jirana. Wallahi sheekota keenya ama reefu ka jarana dhageenya sheekota keenya akka gowwoomsanii barbaadu jecha dhageenya. Saniifi wanni namni guutuun dhugaadha jedhe isa maaltu keessa lochiisa abdii nu bari waan dubbatu wallaalee bu'aatirra. Saniifi dubbii qajeelaa yeroo tokko jallisuudhaaf deddeemuun sirrii minatti fakkaatu. Qoratamuu qabamu sheetichi kunillee. La Ustaaz Ahmad Miskin is rabbi sodaadhaan Ustaaz Ahmad irraan tuqina. Amma hubatina amma nagara maaltu akka oo'ite yoonii nagaraallee baqqatu. Qorattoonni qoradhaa waa'ee Ustaaz Ahmad illee maaltu akka waa'ee sheektichaa sitti muufannee na carraan nagee rabbii jedhii na dubbachiisan gubadhe. Waraanni tokkummaa waan Ustaaz Ahmad qoradhaa maaltu akkatti oo'ite ati inni oolii qoradhaatiin odeeffannoo jiru nungaa rakkoon hin jiru. Carraan kawanno asli afaan takka dubbadha. Thank you. Afaan takka dubbadha. Asli wanni atamma jettee fi namni kun rabbi isaa haa yaalamu namuu gammachuu qaba. Fayyaa isaa namuu ni barbaada. Ammallee kan jedhamaa jiru fayyaadhuma isaa irratti dubbatamaa jira malee hammeenya dalage hamtuu dalage jedhee namni hammeenya isaa dubbataa jiru tokko illee hin jiru tokko. Kan biraa wanta amma yeroo ammaa kanatti deemamaa jiru gargaarsa ummataati, gargaarsa hawaasa bal'aati. Yeroo ammaa kana keessatti kan deemamaa jiru. Amma as Minnesota kanatti ammallee maqaa isaatiin horii guuramaa jiru tokkotu jira. Horii guddaa tokko kan guuramaa jirutu jira maqaa isaatiin. Yeroo kana keessatti gargaarsa maqaa isaa qofallee osoo hin taane gargaarsi hawaasaa yeroo itti barbaachisu keessa jirraa jechuudha. Osoo gargaarsi osoo horiin hanga kanaa lafa jiru, osoo horiin hanga kanaa dhukateetiin dhukatamee hanganaa lafa jiru, maqaa isaatiin horiin guddaan ammallee horiin biraa doolaaraan walitti qabamuun maaltu deemamaa jira. Ilaa yeroo kanatti gargaarsa isaa caalaa kan dubbatamuu qabu gargaarsa hawaasa miidhamaa, gargaarsa hawaasa uummanni manni irraa gubate karraasatti badhee jiru sanaati. Carraa yeroon kun keessa jiru jechuudha. Atama waan kana fiduun hammeenyaa miti. Isatti dhuunfaan gadoo isaa qabaattee illee miti. Ragaa evidensii nuu haa dhiyaatu. Hangi inni lafaa qabuu fi hangi isaa guuramee fi hangi haftee isaa haa dhiyaatu jechuun hammeenya hin qabu. Ustaaz Ahmadii kennes illee miiraan hin deemina. Suutuma jedhaa tasgabbaatii as deebi'a. Hubadhaa wal hubachiisaa jechuu barbaadeeti kanuma jechuu barbaadeen. Bareeda hayyee akkaawuntii isaa maarree warri gargaarsan jirtanii namoonni hedduu hundi keessan olumaa hundi keessan beeytonni kan hundi keessanuu abdiin isaa baay'eetti dhiyaatanii qaama feetanirraa ta'aa feetu abdilleen feetu obboleessillee abbammaan feetan deemaa isteetimentii baatii afran eeganii dhukkubsateetii haga har'aa jiru baasatiniin na sobsiisaa. Waan feetan uffannis yoo jettan uffannisa amantii teennaa keessaa boo jettan isinii baa yaalchisi yoo jettan kalee kiyya gurguradhe isinii yaalchisa waan ummanni kiyya narratti fudhate hin fudha na sobsiisaa deema. Deeman birrima miliyoona 16 kana gadi fidaan agarsiisa. Miliyoonuma 15 kuma 999 fidaan na sobsiisaa deema. Kuma 200 folla dhiisa. Kuma 79 folla dhiisa. Birratti dhibba arfan waan shaayitti dhiisa. Saantiima 79 illee dhiisa. Miliyoona 16 afaan kiyya tuqe kana miliyoona 15 kuma 999 birrii takka qofa kanarraa hir'isaatiniin na sobsiisa. Waan isin barbaadan isin qaxxaamu. Allaqee daqqaqee salaamu alaikum tokkummaa yaada'uu qabaatte kennadhu hin goolamna. Aga boruu nagaan biraa dhufu. Utuu waa biraan dubbatini sirra dhaabbee amantummaa keetiin kaleen kee yoo hanqate birriin sun yaaduma keerra dhaabbeeti. Anatu kan koo gurguree itti dabala birrii sana kalee tokko jechuudha. Kun akka jirutti sin amanaan. Ijalee. Inni dabala adila biyya kan. Tan dabala dhugaa siyaasofsiisan fidani. Yoo jirri siyaasofsiisan yoo kaleen kee hanqate ta'e koo tokko kunoo waa daansee natu dabala tokko. Kaleen lama argame allaqe. Inni dabala Doctor, teknolojii tu zabana kana teknolojii bada. Sena asli gurgurama kaleen kun. Sheekticha maatii waa jechuun barbaada yeroo tokko. Warri kalee bitu kun. Wanni na dhibu. Sheekticha maatiin. Taajira kaleen qabnetu jiraami ustaas. Ustaazicha amma galee ba'e sanaan amma jiramu sanaan waa gaafadha. Nuni ilaallatu waan jedhe sitti naannessuu barbaade. Dhaqee nama dhimma warra namaa na laallata jedhee ofitti fudhate kan suma yaa jechuudha namni sun. Dhaqee suuraa akka itti poosta'u dhabee kan warra namaa isa laallata
ka obboleessa isaa isa hin ilaallatu akka warra namaa jala fiigan jechuun ka warra namaa ilaallata jedhee ofitti fudhatee suuraa poostaa ture. Higalee ka obboleessa isaa isa hin ilaallatu garaagarummaan as keessa jiru maali darasaa sana darasaa ammasii ba'isan. Kanan gaaffii qaba isa dubbisitti ilaallatu. Mushkila su problem no bakka inni xannama ifi waayita dhiisa. Yaa. Jamaki halkan gaarii qabaadha rabbi si waliin haa jiraatu boru galgala waliin deemna. Dhugaan argamu dhugaa baatu asuu fidan achiin haftu hin jirtu tanuma jazakallahu khairan. Ammoonni hawaasni as jirtan kun hubattan dhimmi asliin kaase yaala abdii balleessuu osoo hin taane abdii akka yaalamu taasisa malee akka abdiin dhibeedhaan miidhamu hin taasisu tokko kan. Waa'ee amma sheekolee ka irratti nama sheekaatiin sheekoleen as koottaa jechuun abboonni keenya akka dhugaa argitan koottaa wanta nagahee argaa jechuun asliidha. Minaalbaataan akka kiyyatti gara wanda ittiin fudhadhullee tan akkasitti galatoomaa hammeen nan qabu koottaa namni sheekoleen koottaa jechuun dhimma waa gargaaruu dhimma diiniidha dhimma nama diinii qabu numati ittaaneera dhugaa jedhe yoo badeellee jiraate yoo waa gaafa waa tolan qofa sun taane gaafa waa badanillee itti gaafatamummaa waan sanii fudhachuun dirqama yoo waa hojjetaa jiraan waan hojjennu irratti gaafa tole qofa osoo hin taane kanaaf amma taatetti ooyifii olii godhaatillee Ahmadittillee gadoon qabatin itti dhiisii bira lufi ulfaadhaa galatoomaa dhimma jiru laalaatii abdiin matammaan kan kee akka reef obboleessi kenna jedhe akkuma reef ustaaz Usmaan Oroonillee jedhetti boru galgala sa'aatii jedhametti atummaan dhufiitii dhugaa jirtu waraqaallee baasii yoo dogongorillee jiraate obboleeyyan kiyya isinit dogongore an ilma keessan jedhe yoo ammoo dhugaa qabaattellee lakki dabanna irratti hojjamee dhugaan tiyya tana jedhe antanuma malee ammallee wanni nama biraallee barbaachisuuf illee hin jiru dhugaan jirtullee tanumallee heeydarillee ka jiraaru maali namni biraa baasuu hin danda'u innummaan baasee haa dhufu kun dubbii dhugaati an dhugaa irraa dabuun hin taane asliin ragaa fudhate isallee nu mudhisellee kanaaf amma taateen abdimmaan yoo as jala jiraattee sagalee kiyya dhagaa jiraatte borgalgala saati itti yaaddayi taa'e amma jarjaraa illee ol bahillee siin hin jedhu miira keessa illee jiraatti miira irraallee bahii badhisii ilaali borgalgala koottu dhugaa kan kee waan jiru asitti madhu siin jedha ulfaadhaa galatoomaa halkan gaarii naa qabaadhaa Oro salaama isin gaafanne abdii nagannaa jedha inshallah salaamu alaykum Baba odoo isin hin bahin dura waa jechuu barbaade afaan lama garaan ka Toofiqi maan xumurre kafaa ittiin qabame waan dubbanne wasile inni dabalataa guruuppii hidhattee namni si'a babbalattee sodaan qaba deemsa kee kana deeggaree ka'ee si'uma amma deemsi kee kun naa ta'e No, syariah bisa. Okay. Nama kuma lama ajirami. Wallahi. Yo birrin kun milena kuraja ol milena kuraja tahu amanan warra amma mufatelle hin amansise yuan amansise ana dogoggoree jedhe yoo inni uummanni ilmamuu barbaada. In barbaada waan ta'eef haa ilmatu hin sirreessa fal. Garuu riyaalitiin jiru ba dippiloomaasii birrii guddaa nu barbaachisa. Gammachiis bitachuu barbaanna. Bii waahidiin tunnuun taane. Yara kenna amma ustaad Ahmad miira kenna galchi makiina mataan bitatte ijoolleen. Kamma ustaad maasti galchi jedhee ustaad Ahmad lolu kana. Gidee karaa deemtu Mazmuri. Wanda dhaggeeffataa deeman. Mazmuri. Yaa asii maaltu jira laal. An amma kana hunda sitti hima. An dheengadda gaafa ustaad Raayyan maxxansu. Akkaawuntii isaa maxxansu. Akka itti maxxansiisan beeka. Akkaawuntii maqaa ustaad Raayyatiin banuuf bansiisuuf itti dhaqanii eega baankii jala ga'e ustaad Raayyan deebi'ee akkamitti akka deebi'ee beekan. Ragaa qabatamaa qaba bara ragarra dhaabbadhee dubbadha bara. Lafumaa ka'anii gizee ila waggaa dhibban jiraannu haga jiraanne san dhugama dubbannet dhugama hawaasa kennaa dubbataa duuna jara kenna. Anamma waliigala yoo feetan akka Oromootti koottan dura dhaabbadha. Yoo feetan akka Islaamatti koottan dura dhaabbadha. Yoo feetan Itoophiyaan addunyaan guutuun as garagaraa dura dhaabbadha. Allaqe daqqaqe. Waa'een kiyyaaf waa'een ijoollee raggaasaa walitti seeneera. Wanti addaan dubaatu dhugaan gargar isin guurti abjir dhugamaan gargar isin guurra. Dippiloomaasii yoo ta'in tanuma dubbadha.
Taanuma dubbadha. Dubbiin kun asiinillee warri cal'isee deebiin deebisu taanaan tantee dhugaan fudhannaa agarsiisan. Ani asii gaa amma gara. As dhufanii ragaa kana dharaaf dhugaa nu raggaasisan taanaan ijoollee raggaasaa raggaa kinnatu tantee dhugaa ta'u. Asii wannan sitti mu afaan itti na eenyu godhame tokkoffaa nan beekan waan sitti deemu karaa keessoon innumta sitti dubbatu karaa keessoon si dhaamsuu fi sobduu si godhan dhaamin harkan kennin sillee nama biratti akkas hin taasifamne sitti dhufa jaarsummaan jechuu kooti akkas godhii dhiisii amantii akkasii namatti itti duulaa siin jedha namni keessaan dhufe kanan dhagayni dhugaarra nu jalaan tarkaanfatiin siin jechuun barbaada adeemsitti fufuu qaba yoo du'a ta'e wajjin si walii wareegamni kaffalama ta'e yoo du'a ta'e an du'ee dhugaana ba'u an du'ee jechuudha namni du'a ta'e saamicha ija baase namni nama saamaa jira saamicha ija si keessaa fudhachuuf kalee atamma baaseen gurgureettu utuu ati raftuu si keessaa baasa uummanni kun utuu ati bira teesse uummata saamichaa qophaa'ee deemu jechuudha. Nama fayyaasaa sassaabachuun fayyaasaa waan ga'u gargaaruu waan jiru garuu fayyaarra darbanii immoo siisteema biraa utuu fayyaa dhibamanii jiru siisteema biraa ofirratti dalaguun gaariin taatu jechuudha fayyaasaatiif illee. Amantaa biraan nu gammadaa nama biraa quba nutti qabaan hin jirtu afaan Oromoo akkasiin jirtu si'an dhaggeeffatu. Taloon zayitii itti naqxe warran qabdu gosan qabdu isiinuu kaffaluu qabdi bar kun guma qallaan. Kaffaluu qabdi yaa. Jaarsummaa karaa keessatti dhufamtu yaalama $50,000 jedhanii googama yaaluudhaaf kanallee gaaf dura mucayyoo amma gara Harargeetti gubatte tani Ameerikaatti hagamii yaalan sanillee nu qoradhu doktoraatti tanallee information abaasi bakka gatii rakasaatii yaalchifna yoo akka horii amma fakkeenyaaf yaalaaf miliyoona tokko gaafatanii kiriil akka uummataa ta'uu fi miliyoona tokko gaafatanii miliyoona tokko san keessaa Sheikh Jamal Aliyi 500 danda'e warri mana yaalaa sponsora waan godhe qaba birrii xiqqishu wayiiti kabaya achitu miliyoona ka ufdura baana bara nama ka ufdura gaaf dura ka ufdura 55 inni jedhe kana yoo ta'e 55 jechuun birrii Itoophiyaa miliyoona 9 doolarii 55 birrii Itoophiyaa miliyoona 9 birriin guurame miliyoona 16 miliyoona 9 keessaa hoo dhibte meeqafa miliyoona 7 lafatti hafa hingaa ka kanuma jennee bari hingaa birriin guuramaa jira eega sunu walitti qabame eega miliyoonni 16 haafi wayi kun walitti qabame amma hoo birriin maqaa isaatiin guuramuu hoo maa barbaachise maaf walitti qabamaa jira isuu dhiisaa ka walitti qabamee jirullee dhiisaa ka ganaa walitti qabamaa jirullee dhiisaa ka nama bira jirullee dhiisaa ka obboleessa bira jirullee dhiisaa ka mataa kiisii isaa qofa akkaawunti isaa bira jiruu hin gayaa jenne barnu. Akkasii boru walitti deebinee waan jiru murteessina hundumaafuu nagayaan tura uummanni kiyyaa ani abbaan feetan na jibbuu dandeettanii abbaan feetan na jaalachuu dandeettan garuu dhugaan dhugaadha. Kursirraa walii ka'an malee dhugarraa walii ka'an. Lubbuu jirta dhugarraa walii ka'an. Birriin guurame irra ishee deebi'a waraabadha viidiyoo. Birriin guurame miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi birrii 409 saantiima 79. Kaashino kalafa jiru kun. Warri mootu na gaafatame kana gaafatame jedhaa jiru qodaa uumama kana tottolchuu jijjiirachuuf bakka buburrate san $55,000. $55,000 dhibbaa fi 80 baay'isa. Bamato 8 abbaatut. Bamato 8. Anaa gowwaamuyyuu herreega isin barsiisa. 55,000 baay'isuu dhibbaa 80 meeqata? Miliyoona 9 hin ta'u? 55,000 baay'isuu dhibbaa 80. Bamato 8 abbaatut. Meeqata? Miliyoona 9. Miliyoona 9 hir'isuu miliyoona 16. Kurajaarraa 9 hir'isa. Torbanaafuu hinga yamuun ga'u rekkanu bitin hin jedhe barmaa boottan ko ani isin yaadetti malee ko minimmin itti yaadelamu miliyoona 7 bakka over lakki goota kennaa hayyuu kennaa obboleessa kennaa hayoo jette moo birrii keeti miti
lubbuu kee kennuufii dandeetta. Dhugaan jiru kana dhugaa irratti gargaaruu dandeetta. Fi amaanillaahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo dubbiin soba taate amma statementii baasanii boru fidaa kottaa abbaan barbaadde qaama barbaadde Abdii Raggaasaa, Addisuu Raggaasaa, Heydar, Ustaaz Xaahir, eenyuutan abbammaan feetan hundi keessa warri koree keessa jirtan garee feetan irraa boru asrii gisee amma banu kottaan asobsiisa. Ol ka'ee dhiifama maali? Waan ummanni kun natti murteesse murtii isin natti murteessan fudhadha. Yemin dhiifama gaafachuu bicha. Dubbii dhiifama gaafatanii miti. Dubbii uf ajjeesan. Maqaa balleessitee obboleewwan kee jettan raasan haxifaa jettan inni zayitii ufitti naqee itti naqamemi. Ani wannoo ufitti naqa maali jettanii kana kabakka yoosu buun goree nama ajjeesu san maali maqaa isaa? Kaachumatti duqeetii nama godhu tokko maayin? Asiida. Zayitii itti naqamemi asiida isitti naqa laabii banee asiida ufitti naqa yoo dubbiin kun sobate. Asiida. Akka namni tokkollee Oromollee na yaalatu hin dandeenye asiida ufitti naqaa isin hin jedhe yoo sobata yoo sobe. Or kalee kiyya keessaa baasee yaalchisa. Allaqee daqiqee never ever. Lakkii karaa dippiloomaasiitiin finnaa yoo jettan immoo ummata kanaan walitti nu araarsii yoo jettan immootu ani motora warra miidiyaa kana hin beeka. Walitti isin araarsa. Amma warri adira deemee gowwaa yeroo kunillee waanuma biraa iccitii biraa haa baasuun arrabsan. Hordoftoota kiyya malee isaanii hin beeka. Ana iccitii biraa baasuuf warri arrabsaa jiru kun xilaata keessanii malee deeggara keessanii miti. Amala ijoolleen hordoftuu beekaa. Isinii galee yoo mootuu karaa dippiloomaasiitiin finnaa jettan karaa keessaa naa barreessaa ani ummata hin dogoggoree feekidhaa jedhee itti iyyeetuma isinii fudhachiisa. Amma birriin kuni feekidhaa jedhee isinii fudhachiisa. Fudhachiisuu danda'an. Kana amma birrii kana kunoo mileenni 16 kuni feekidhaa fudhadhaa yoo jedhanii fudhata uummanni miidiyaa warri TikTok kun miskiina. Homa iyyaan argan kana feekidha jedhanii fudhatan. Feeknoo kunoo maqaan qabu waa takka hin qabu waraqaa daara achirratti lakkoofsi barraa'ee yoo jedhan mileenni 16 kana uummanni hojiin feekii jedhee fudhata. Dippiloomaasii yoo dhuftan jechuudha. Akka amma ustaazama kana ati eenyu taateeti minaamin yoo jette immoo yaanda rakkoo biraatti uumama. Kan eegaa mismaamaat miidiyaa kanatti afaan qawweetiin hin ta'u nu wajjin. هذا دليل صحيح. دليل رجاء قرآن في حديث الراكم مثل في الدن بانكي إثيوبيا بريت ستمنتي ماكو كانوا مكا أكاونتي من أوند نما بري با فاتح بري كذي تقولوا ياندا مكا يدي تنسيني في رواية سنة تكي أولي كم خديجة هجانا قلشته بنت إسلام هجانا قلشته مارين هجانا قلشته مامر هجانا قلشه منامن هون ثاني مكانه مقالچه هون دوجين سني في دانه لا يو بروايساته وما تكركوني no problem don't worry كانوا يرو غاري كبدا በጣም ወዳችኋለሁ